jechuudha. Maal jechuu jedhe gurbaan dubbiin bitaa taanaani gubbaadhaan babbareedee jalaan citaa taanaani waaqayyo dachii uume keessa ciifnaan du'aansaa waaqummaan akka kanaa maali dharee bu'aansaa. Waaqayyo nama ta'ee nyaatee dhugee bobbaanaan harka namaatti galee harka namaan of baanaan waaqummaan akka kanaa maali dharee bu'aanii ofiifuu homaan goone maal siif godha du'aanii. Waaqayyo harki namaa dhaqna qabu dhageessu sammuu maaliitiin uumaa gochuu dandeessu. Waaqayyo yoo beela'ee nyaata tolfatee dhugu waaqayyo yoo dadhabee ciisa tolfatee mugu waaqummaan akka kanaa maali dharee bu'aanii ofiifuu homaan goone maal siif godha du'aanii. Waaqayyo yoo beela'ee oliif gadi jojjooru yoo fedhe sarree gubbaan asii faji kan zooru waaqummaan akka kanaa maali dharee bu'aanii ofiifuu homaan goone maal siif godha du'aanii. Dubbiin akkasii miti lakkaa hin fakkeessina kaaliqa dachiif samii lakkaa hin xiqqeessina. Daamdii seexanni baasee lakkii hin qabatina. Seexanni baasee lakkii hin qabatina. Akkasigaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaloo ajaa'ibaa walaloo akkaan namatti toltuun isiniif qabadhee dhufe inshallah gara fuulduraatti guutuu isaa ni dhageessu isiniif gadhiifnaa YouTube keenya irratti namatti tolu garuu baay'ee namatti tola wallahi walaloo Yesus Kristos qaama jirri Yesus Kristosin waaqa jedhanii qaama fannifame qaama miila duwwaa kee dachee kanarra deemu qaama harreera ta'uu barbaade qaama yeroo dadhabe mugu qaama yeroo beela'ee nyaatu qaama yeroo barbaadu dhugu qaama akkasiitiin waaqa jedhanii walaloon kun qophoofte yaa'u isinitti sin tola jedheen abdiin qaba. Mee akkam jettanis namatti tolu walaloon kun otoo guutuu isaati. Baay'ee namatti tola wallahi baay'ee namatti tola. Asumaan egaa mee viidiyoo tokko qabannee dhufnee irraa hadhas viidiyoo dhuma jiraa keessa viidiyoo keenya keessaas qaqqabannee dhufnee jirra. Warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Kanaafuu akkasii mee Abumaazii warri beektan ni jirtu laata Abumaazii? Jamal Abumaazii namni hin beekne hin jiru. Viidiyoo isaa tokkoon isinitti agarsiisa. Yaakii nuti loojikii qofaanii miti sammuu qofaanii miti ciminni keenya cimina qaamaas qabna. Waa hundaan isiniin jedha gaadha. Ilmee leenca kana laali gaa yaaboo. Kottu yaa ilma namaa dhagahi waan gaarii dukkanatiin jaamiin baafadhu gargaaree amanuu baattullee amantii wal baree isa kamii dhugaane isa kamii dharre hundumaa addaan baafadhu suuta jedhee sabree sanbooda hamanii oofeetis kafaree kan jedhe quraana burqaan dhumne baharee filmaa akkasi gaa kuno. Isin Abumaazin yeroo akkasii TikTok irratti live irratti eddee tokko ta'anii kiristiyaanota dhamaasanii wama achiin kaane dadhabaa jaarsuma wayii isinitti fakkaatan nama waggaa 80 isinitti fakkaatan di lakkii Abumaaz akkasii miti. Yaa soddoota wanni isin nu beekuu qabdan nu sodaadha wallahi nu sodaadha maaliif yoo jettan kunoo ciminni keenya gara hundaani parsantii 100 jechuudha ciminni keenya maaliif ispoortiidhaanis akkas kunoo ustaazonni keenya nama kan keessan hedduma taa'een kaa muugiitiidhaan lama balleessaa waan keessan. Mee viidiyoo Abumaaz tokkoon isiniif dabala daawwadhaa ammas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya salam argitanii ammas mee namni lakkaa jira meeqa jedhime maali yaa ustaaz Abumaaz nuyyuu sossodaataa jirra hojjeraa miti akkam dubbii dandeen jedhu amma ni jedhe kan isaa qeerabbiitii an dandeen jedhu amma ustaaz Abumaaz jedhe kan an dandeen jedhu nu sossodaachisan haatara akkasii mee viidiyoo sadaffaan isin daawwachiisa viidiyoon isin daawwachiisu kun immoo amantii jiraa keessaa sillaasee namni hin beekne jira laata sillaasee jechuun sillaasee hin beekne viidiyoo kana daawwadhaa hin bartu harraa kaaftanii egaa sillaasee hin beeku jechuun hin danda'amu sillaasee jechuun kana jechuudha viidiyoo kana daawwadhaa. Maanati baattu? Ajaa'iba walla sadan waaqa tokkooti baattu. Kami waaqa isa kamii abbaan isa kamii ilmi isa kam? Kuni abbaan kuni ilma kuni hafuura qulqulluu. Yesuus isa kami? Yesuus kunoo kan. Namummaa isa kamii waaqummaa isa kam? Kunoo daashii kan gargaarte miti. Asiin nama guutuudha. Asiin waaqa guutuudha. Sadan waaqa tokko jedhamu. Abbaan isa kam? Abbaan isa kan. Hafuurroo? Hafuurri kan. Hafuuratu jira caala? Ilmi isa kan. Hafuurichis waaqa bira ture. Inni kunis waaqa bira ture. Kun namummaa isaa guutuudhaan waaqummaa isaa guutuudhaan. Hiikalee? Naagalee. Ajaa'iba. Naaf hin galle nuuf hin galle waa tokko waan nuuf galuuf hin qabu sillaasee yoomiyyuu nuuf hin galu maaliif herreega akkanaa takka argitanii beektaniis sadii kan jedhu herreega akkanaa agartanii beektuus
ani rega kan argin beeku sillaase yoomiyyuu nuuf hin galu amma afuuraan guutamnutti nuuf hin galu akkasumas jedhu amma afuuraan guutamtanii Yesuus Kiristoosin fayyisaa jireenya lubbuu kootiitti jettanii qabattanitti isiniif hin galu jedhu yaa'u warri afuuraan guutamanii nu ibsuu hin dandeenye. Walumaa galatti sillaasee jechuun kanaadha. Sillaasee jechuun waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa afuura qulqulluu, sadan waaqa tokkichaa jedhanii amanu. Sillaasee jechuun kana jechuudha. Waan isin ajaa'ibu immoo macaafa jaraa keessatti seera uumamaa hanga mul'atu Yohaannisitti barreeffamee hin jiru. Waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa afuura qulqulluu, sadan waaqa tokkichaa kan jedhu gonkumaa barreeffamee hin jiru. Eessaa fidanii akka jirritti amanan, eessaa fidanii akka jirri uummata gowwaa kana itti amansiisan Allahu alim rabbitu qofa beeka. Sillaaseen beekni sillaaseen kana fakkaate jechuudha. Viidiyoo itti aanutti isin dabarsu ni beektu sooshaal miidiyaa kanarratti mucaa akkaan dhaabiinsaa gabaabaa qalbiinsaa dheeraa jechuudha. Mucaa akkaan sooshaal miidiyaa kanarratti baay'ee wallahi kiristaanota waliin dhahuudhaan kiristaanota yeellaayisuudhaan beekamaa jiru. Isinitti agarsiisa mucaa akkaan sabiyyi tokko kanas dhiyeenya kana gara amantii islaamummaatti dhufe kiristaanummaa keessaa bee gara amantii islaamummaatti dhufe isan isinitti agarsiisa. Mee viidiyoo kana daawwadhaa. ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ዳርተናከ ነግሬታለሁ እርሱም ደግሞ ማለት ነው ኢየሱስ ለዓለም የተላከው በያምናለው ብላችኋል እኔ ለዓለም ነው የተላኩት የሚል ማስረጃ ለጠፉ በጎች ለእስራኤል ቤት እንዳለው ሁሉ እኔ ለዓለም ነው የተላኩት የሚል ማስረጃ ማርቆስ ናከን ለጠፉ ረከፈ ሲንብሳ አጎቴ ዋቀዮ አከስቲ ተጥተ ኢልመሳ አመከና ለበግዛ እንታው አኔ አከሲኒ በርባዱ ማስረጃ በርባዱ አከና ማስረጃ ሚቲ አኒ ላና ደገይራ ጊዜታ ከና ደገይ ስሪቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ዓለም ሁንዱ ፌራ ከንጀጡና ዱቢስ ማቃፍ ዱቢስ ረቲ ማቴዎስ ወንጌል ይላል እኔ ደግሞ ሲዱቢሳ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 24 ምን ይላል እኔ የተላኩት ከጠፉ ወገኖች ከእስራኤል ቤት ብቻ ነው Egaa akkuma dhageessan akkuma argitan mucaan bicuun kun nama guddaa akkasii nama guddaa nama mataan irraa dhume jechuudha. Abbaa isaa miti akaakayyuu isaa nama ta'u jechuudha. Akkasitti saalfachiise jechuudha. Maaliif sobni akkasitti nama saalfachiisaa jechuudha. Maal jedhe mucaan kun namichatu maal jedhe naani Yesuus Kiristoos addunyaa muluudhaaf ergame jennaan naafidii ragaa naafidii jedhena ragaadhaan malee naasufnu jedhe mucaan waan isin ajaa'ibu. Achumaan wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 fideef maal jedha wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 ani warra hoo akka hoolota karaa Israa'el mana Israa'elii badaniif malee hin argamne jedhe Yesuus Kiristoos. Kun ragaa hin taafime ani Israa'eliif qofaaf hin argame jedha ragaa kan ta'uuf mucaadhaaf malee isaaf ragaa hin taane. Kanaafuu ragaa fidachuu dadhabee akkasitti saalfatee amantii ofii akkasitti mucaan xiqqoon kun saalfachiiseen isiniin jedha. Mee maal jettu isin? Dhaloota itti guddisaa jira gareen shaadaa dhaloota itti guddisaa jira jechuudha. Biqilee keessan hojjetaa jira irra ustaaz Abu Muaz kan akka ustaaz Awwal Qaasim abbaa caaliiti kan mucaa kana sababatee gara islaamummaatti fide jeesaa isaaniif kaffalu. Kanaafuu dhaloonni ammallee ka'ee jira itti ka'ee jira. Kana naajaayibe ammas viidiyoo itti aanutti mee isin dabarsa. Viidiyoon isinitti agarsiisu kun amma immoo obboleessa Raajii Masarat Taayeen isinitti agarsiisa. Obboleessa Raajii Masarat Taayee gaafan akkas jedhu raajiidha innis amantii musliimaa qeequudhaaf viidiyoo irratti hojjetame diraamaa hojjetamedha kunis. Tokko jirta maatiin kee musliimaa musliima keessaa dhufte atamma gooftaa qabdu maatiin kee hundinuu rakkina keessa jiru malakkitas kan sii ta'uu kana dura opereeshinii taatee turte siin kadhadha fedha kee yoo ta'e soba propagandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Eenyu kan si barsiise? Lara baba sikati kaprazania. Nalali eenyu maqaan kee? Nuuri. Nuuri. 2012 jireenya kee irratti maaltu ta'e? 2012 operaasyooniin ta'ee ture. Na dhaggeeffadhu. Opereeshinii taatee turte. Naannoo kan opereeshinii taatee turte. Eessa? As. Stiifuu dirraa. Afuuftuun gowwaa molu. Ilaala naannoo kanan jedhee naannoo kan opereeshinii ta'ee ture. Rekasa kaprata namashida labas. Nalaani. Ammas akkati opereeshinii taatuuf seexanni sitti ergeera
Yesus gidduu sii galeera. Ameen. Sobduun kun hudduu lama qabu. Rekka Brazania. Akkene Waaqayyo sin hiika. Dhukkuba kuma lamaaf 17 ittiin qabamtee akkati duutuuf sirratti hojjetametu jira. Ani gidduu sii galeera jedhe. Ameen. خمسكينة ما ختجارة سي خبلة خبلة خبجارة خمسكينة Obboleessu ati bilisa. Ameen. Wanta sii ta'utu jira yeroo gabaabaatti. Waan sii ta'utu jira. Maqaa Yesuusiin har'aa kaasee balbala banamutu jira. Ilmi Waaqayyo balbala baneera siin jedheera. Ameen. Thank you, Lord. Ani si hiikeera. Ameen. Jireenya kee hiikeera. Ameen. Ati maatii kee hundumaa boojitee gara gooftaa fidda. Ameen. Soba propagandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Diraamaan jira ammallee itti fufee jira. Amantii Islaamaa xiqqeessuudhaaf nama amantii Islaamaa keessaa nu dhufe jechuudhaan diraamaa akkasii hojjetaa jiru. Mee kun amma dhuguma isinitti hin fakkaata? Qalbii keessanitti mee isinumatti hin fakkaata? Waan dhugaan fakkaata? Wallaahi numa beekama akkasuma ta'e hundi isaa numa beekama. Wanti dhugaaniif wanti sobni numa beekama. Diraamaa mana keessatti walii galanii hojjetanii akkas muslima ta'e jedhanii kiristaana keessaa nama fidanii muslima keessaa nuuriidha jedha malfee maqaan keenyu yaadatee sabeeke nuuriidha jedha. Hooma fakkaatu. Isin astaa wacaati mana amantaa keessatti astaa dhokadhaa wacaati sooshaal miidiyaa irratti wanni ta'u ta'aa jira jechuudha. Maaliif nama dhugaa barbaaduuf dhugaan galaa jira. Gareen shaadaa baay'ee qabsoo cimaa keessa jira. Baay'ee nama ofitti saabaa jira. Isin astaati mana amantii keessaa hin baanetti asuma keessa ta'a amiin jedha ula. Mee warra dhugaan galeef keessaa nama achi keessaa bahee daaqonii ture nama daaqonii sana keessaa bahee har'a islaamummaatti dhufe ustaaza ta'e wallahi daawaa godhu tokkoon isinitti agarsiisa. Nama akkaan namatti tolu. Mudannoo kiyya takkaan waan kana asitti duraan himee jira warra haarawaa. Gaafa kiristaanummaa keessa jirru tokko qeesonni waan nu barsiisanii qeesonni maal nuun jedhanii zikrii kana yookaan zikrii akka afaan isinii galuuf baraa isiniin jedha. Zikrii kana yoo jettanii raftani shayxaanni wanni takka isiniin tuqu nuun jedhan. Jarrillee hin beekti shayxaana jedhanii malee shayxaana hin jedhaniini. Sun loqoduma waan nu isinii himu kana yoo jettanii raftan shayxaanuma hin argitanii nagahan raftanii bultan nuun jedhan. Ani immoo akka kiyyatti yeroo sanatti yeroo daa'imummaa wanni namatti taphatu abjuu garaagaraatiin beeytan wanni akka jinnii isinitti taphata wanni akka budaa isinitti taphata bineensi kuffaa nama bira gahee nama nyaata yeroo daa'imummaa abjuu kana nama baay'ata an abjuu tana waan sodaadhuuf zikrii qeesonni natti himtu tana qabachaa ture zikriin sun illee maal inni አትብ ገጽ ወኩለንተ በትምህርት መስቃል በስማ በወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በቅድስት ሥላሴ ዘአሜን ወይት ማጽን ከደከ ሰይጣን ብቅር መዛቲ እመ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንትይእት ስሚ ማርያም ጽዮን ለዓለም ዓለም አሜን ከነዮ ጀኑ መዚደ ቸርቺ ጎዳ ራካን ሰኔ ማለ ኤጋ ዮ ከነ ጀተኒ ረፍታን ሸይጣን ዋንተ ከን አርግተን ነው እንጀዳን ሐምዛን ኪያ haye bakkan duranu abjunna wasawasarami wan kana jede shaytan ofra fagesu qaba jede wan kana jed attib gasse mali odo jere raw shaytan akuma durani sannati tabat warabetti nile na nyachu indisni budani le natti dufu hindisne gubba kanarrelle dema bulu dabun ki indis akuma durani shaytan natti tabata tur egasi islamu ma keessa duf falla afon irra kute achuman shaytan kum manarra desu dabe kanafu masqali so godadde masqalii kana maybe halkan laale shaytaan inarraa dheessuu danda'a jedhe masqalii mukaa takka qabdi niftu masqalii mukaa kana ofirraa baafadhe masqalii halkan iftu takka jira masqalii san godhadhe maalifani kan godhadhu shaytaanni masqalii iftu tan argee narraa dheessuuf ibe masqalii mukaa baafadhe masqalii iftu yeroo godhadhu shaytaan inarraa dheessine malee ajaa'iba rabbiiti islaamummaa keessatti as dhufta rasuulli maal jedhan a'adhamu aayatin fil qur'aanil kariim aayaan guddoo qur'aana keessatti aayatul kursiyyiidha نمني آية الكرسي قرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم جتة هذا أماتي نمني قرأ في الشيطان واني تكسن أربيدا والله إسلام ما كيسد فيه قرأتي أنشوف أسرتي تفضاتي مي آية الكرسي كان قرأ رفعت الشيطان يوسنتك أنا كجبادا الله أكبر الله أكبر kanaaf islaamummaan hordoftoota amantii biiliyoona lama ol itti horattee jirti fuulduraafillee amantii babal'attuun taati
amantii addunyaa hordoftuuni taati yoo isin dheeresse wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkuma dhageessani gaa Ustaaz Hamzaa Taqluu jedhama. Amantii kiristaanaa keessatti shora baay'ee gahee olaanaa nama taphataa turedha. Yannocha dhageessaniitu gaa qeessonni waan akkas akkasii zikrii nu barsiisanii akka seexan isinitti hin taphanne nuun jedhanii attib gatsee wakulla maatsee jedhanii nu barsiisanii yeroo isin qaraatanii rabtan seexan isin hin tuqu nun jettee jedhe yeroo nu qaraanee rafnu akkuma ergasii nuti taphatti jedhe ammas maalatti taphatti jedheetan masqalii ofitti kaadheeraaf ergasii masqalii tokkoon qaba masqalii muka isa ofirraa baaseen masqalii iftu tokko jedhe sana akka halkan dukkana keessa iftii jedhe sana ofirraa baaseen isii iftu sana kaadhee jedhe akka seexanni argite narraa dhiyeessituudha. Sana gaafan kaadheeraaf gonkuma seexanni illee natti taphachuunis akkuma durii natti taphatti jedhe. Kana booda dhugaa barbaachan gara islaamummaatti dhufe. Yeroo gara islaamummaatti dhufe ergiin gaafa islaamummaa qabadheeti as seexanni takka na bira gahee hin beeku jedha. Ajaa'iba wallahi. Mudannocha gaasinuu dhageessaniitu isinitti mun barbaachisu shahaadaan itti fufaa gareen kasaaraa ni kufaa amantiin islaamaa fuulduratti kan babal'attu ta'a wallahi maaliif yoo jettan dhaloota akka maatiyyuu itti guddataa jira waan ta'eef dhaloonni amma immoo amantii islaamaatti guddataa jiru waan ajaa'iba waan beekumsaan wal kahaa jirudha. Kanaaf amantii islaamaa ni babal'atti. Kanaaf akkasii viidiyoon har'aa kunis kana fakkaata akka ittiin bohaartan akka itti bashannantan akka beekumsa irraa fudhattan abdii guddaan qaba. Ammas viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti assalaamu alaa man ittaba'al hudaa nagaan naaf jiraadha. Ni waamna hundumaa cufaa ilmaan namaa daran ni baay'annaa kunnee dachii kanaa.